ሃይ ውዶቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ የበዛ ይሁን። እንዴት ናችሁ? አላችሁልኝ አለሁላችሁ። እንግዲህ በገገሰን እንኳን አደረሳችሁ። ስኒን ጀቹን ጃለዳ ጉያ ዳሎተ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ በገገሰን ስኒን ጀቹ ጃለዳ ነው ፖለቲኬ ሰንሳራቱ ቢቲፍ ነሞና አዲሲታታን ሰብስክራይብ ጎቹዳን ማቲኮ ከታተን ከበጃዳን ሲንጋፈዳ ትደበለተ ማቲኮ ታተን ከጅርታ ላይክ ሼር ጎቹዳን አከሰነ ጀበስተን ከበጃዳን ሲንጋፈዳ ጀቹዳ Sinirraa fagaadheen ture xinnoon sunna dhukkubee ture jechuudha. Kanumayyuu ayyaana kan nagodhaa jiru ijoolleedha malee ofii kooti xinnoon dhukkubee ture gidduutti kanaafis sin jalaa badee akkasii daqqaqqaaliiwwan kooyi ayyaana baggaatii fi waxii kana fakkaatu jechuudha. Waxiin daaqoo kana fakkaatu ijoolleen hojjetani baay'ee kana wati tolu. Asitti immoo kun immoo garaacha jechuudha. Hundumtu gaafa hojjetamedha hundayyuu sin agarsiisuu danda'a. Amma sitti garuu kan jala babaa jiru isinitti agarsiisa jechuudha. Kan qoqophaa jiru jechuudha. Innaa kana fakkaata. Maal ijoollee maa gurraacha waxii. Kana fakkaata misirratee irratti fakkaata. Baay'ee namatti tola jechuudha. Dhumatee ramma kun jechuudha walumaa galatti. Innaa deemaaninyaawu baga keessan isiniin jechuun jaaladha hunda keessaniin iyyuu. Guyyaan dhaloota Kiristoos namoota ilaallatu hundaatiif jechuudha baga geessan guyyaa har'aa baga dhalachuu gooftaa Yesuus isin geessin jechuu jaaladha. Turtiin keessan na wajjiniin haa ta'u hanga dhumaatti isin jedha isin jaaladha isin kabajaa. Wuddoochi amma gaa na dhumatee jira jechuudha. Namatti hin dhufne malee kana biddeen isin muranne kan isin dhibu jechuudha. Kun akkuma isin beektan kitifoodha jechuudha dhadhaadhaa wajjin. Kun immoo kitifoo raafuu kitifoo jechuudha kan warra Guraagee sanaadha. Ajaa'iba na hojjetan ijoolleen jechuudha. Kuma kana dooroo waxiidha. Dooroo wat. Akkuma kana jechuudha kun immoo xibsiidha jechuudha. Xibsiidha. Seentar gamadheetii yaada. Akkuma kana kun immoo dulatiidha jechuudha. Dulatii kan garaacha ta'e irraa hojjetamudha jechuudha. Ajaa'iba baga geessan isiniin jechuu jaaladha dhugaa waaqayyo baay'ee namatti tola. እንግዲህ yeroo nyaannu immoo jechuudha akkuma kana isinitti agarsiisa. Amma sittuu nagaa ta'an isiniin jedha isiniin jaaladha isiniin kabaja. Kottaa isiniin jedheera kottaa waliin nyaanna akka gomjaatanitti maay naftanii isiniin jechuu jaaladha ishee qaqqaaliiwwan koo. Inni akkasii bunni sakaamaa jira እንግዲህ am keessum amma tan dhufne malee yoo buna kaa'aa jiru ijoolleen jassamil part irratti buna kaa'aa jiru faa bittinni dhagaa jool anuma xinnoo dhukkubsateen fuula inni kanneessin dhokadhe ishii amma fuula koo dhiqadhee maal jedheen nan dhufaa ishii annaa turtiin keessa naa waliin haa ta'u. Gooftaa Yesuus Kristos keenyaati guyyaan har'a guyyaa gammachuuti hundumti keenya gammannee jirra baga gammadeessin jechuu jaaladha baga geessan baga geenye warri keessaas warri alaasi asuma jechuudha qophiin koo har'a kana fakkaata. Ittuma aansee jechuudha nu fiigootti xinnoo waan dhukkubee ture nuti tolle viidiyoo fiigootti seenee isinii waraabuuni xinnoo ture immoo nuti tole jechuudha isinii waraabuu danda'a jechuudha. Kana fakkaannan isiniin jedha qaqqaaliiwwan koo gaggaariiwwan koo guyyaan har'a guyyaa baay'ee nama jedhuudha guyyaa baay'ee namatti toluudha. Xinnoo dubbataa seenu simatu mataa qabaatinno. Dhumate hin faarfattuu fi gisee tokko faarfattee fi naan intala faarfattu sana nuuf dinaan jaanii turan ijoollee. Faarsa bareedu tokko mee faarsa guyyaa irraa ilaalchisee yoo qabaatte. المتنو التي أجادا جسسا أمني واقو مساتي أدرت لكسا كدبين بروفي مالو بزالنسا هاليلويا مداي لسا إذا بدن في في دان دزرنا ترجمك بيسا كيني كتاغ مداي لسا إذا بدن في في دان ترجمك بيسا كيني Kristus nu dalatira fayyisan biyya lafaa Kristus nu dalatira fayyisan biyya lafaa Kristus nu dalatira fayyisan biyya lafaa
Kiristoos dhalateera. Fayyisaan biyya lafaa. Galatoomii siin jennaan seenaa keenya baga geessee seenaa jedhamti jechuudha. Maqaan see kanaan duras na gaafatanii turtan isinitti himen ture. Kuma kana mucoo gaafa nuu faarfattee sana deebisii fidinaan jettanii turtanii kunoo deebisee isinii fideera. Faarfannaa haaraadhaan akka wal argitanitti nagaatti isiniin jedhaa jirti. Itti dabalii. Ishoon furamneera Yesus nu dhalateera. Ishoon furamneera Yesus nu dhalateera. Furamneera Yesus nu dhalateera. Ishoon Furamneera Yesus nu dhalateera. Ishoon furamneera Yesus nu dhalateera. Ishaatis galatoomi siin jenna baga geesse asumaanuu ayyaana guyyaa dhaloota gooftaa Yesuusiin baga geesse baga geenye. Ameen. Dhaggeeffattoota hordoftoota keenya xinnoo turre walitti deebina yeroo waxiinis wanti dhalate biddeenis ba'ee jedhu jechuudha haala seera qabeessaanii walitti deebina turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'uun isiniin jira kottaa buna dhugaa isiniin jechuudha hunduma keessaniinu nu bunna xaxxuu bunna yaxaxxaa